dhaadannaa obboleettii keenya haadhaamzaa Fatiyaadhaaf dhaadannaa godhaa jiraniitutu qilleensa kana gubbatti nu ol deebise. Maaliif nu ol deebi'e dhaamsaan dhaamuufi barbaade Najjaashii fi fakkaataa akka Najjaashi. Fatiyaa jirtuu si qabdeeti akkasi qabdee rarraa kana fidde boo. Ni fidde rarraa. Haadha hundi dubartii ijana fidde. Yoomiin fidde yoomiin qabame yoomiin qabame. Lama qabnu amma barna. Saati tiyya bukeetti. Baalaman qabnu sa'aatii dammi qabnu keetti isii qabdee na fidu qabdan tiyya miilaa akkasii walitti hidhe. Balloo kiyya sibiraa fagaadheeti miti. Sibiraan jira inshaallahu ta'ala mii waanuma takka uummanni kun karaa sanitti achi garagalanii fuula karaa san deebi'anii du'aa dhaabbatanii si galee yeroo gabaabduu keessatti sibiraan jira waan takka shakkii takka malee haadhaamsa harrellee borullee bira jirra qomadawallee bira jirra. Ani inshaallah bismillah ilma namaaleen hin qabu rabbi tokkicha hin qaba. As keessa namni takka hin qabu. Rabbi tokkicha hin qaba. Waan takka hin qabu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan salaamuun keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabsaniin jecha dhufne arraas deebinee jirra. Maaliin deebitan jechuun keessan hafan qabu hanga dhuma viidiyoo kanatti nu faana turan dhaamsa keenya isiniif haa ta'u isin. Arraan tana maaltu qilleensa kana gubbatti nu ol deebisuu nan jettan kama Najjaashi wajjin Fatiyaa irratti duula godhaa jiran dhaamsa isaaniif dhaamuu barbaada. Akkasii Najjaashi teeleefoon hin jirtu nama akkanatti qabanii namni addaan cabsu takkarra lamarra sadii gisee hedduu sitti himaa jirra si dubbachaa jirra. Ati arraan tana kaleessa bahar dhamaftee fi hojii keessaa baaftee ammas deebitee miskiintitti ilmaan isii qabattee taa'u jirtu ilmaan keessaa baasuudhaaf tattaaffii godhu jirta. Kun dhaggeeffadhu har'aas ta'e boruus ati mee xiqqishuma takka qarqara Fatiyaa bahiitii yeroo sana isin galee nuti maali boonu dunyarra kan Oromoonni guddinaa ilmaan isaa Oromoo maarree goonaa isii qabaadhaa fi hidhii fidii Saadi demi afur keessatti saadi demi afur miti mee xiqqis takka isii bira baadhaati akkasitti walitti baadha. Isin galee nuti isin jala haafne seenaa isin biizinees hin seenaa moo balloon kophaa isaatii isi jala lafoo jira gara kaaniin deemtaniiti isa baaftanii manarraa baaftanii bultii isaa keessaa baaftanii ammas as deebitanii isitti ijideeffattanii kun dhaggeeffadhu qaccee gurraa kanarra rayyyaa tura qaccee gurraa kana maaliif isii miti mee balbala qe'ee naannoo mana isaa sandaa qaba. Awoo dhaggeeffadhu isii hojii walitti hin fakkaatan namni walitti fakkaatan inni jira barbaada namaa qabaannaan dhaggeeffadhu barbaada isaa qabaannaan bakka bahar agartanii yeroo gabaabduu keessatti wal arguudhaaf jiraanna. Najjaashi ati si jala naannoo itee jirti. Barana qabriin ta'e banamtee banaa taa'u jirti. Si galee qilleensa kanarraa caayii jennee teenyaan wooma duunee dachii jala gadda barreessa fakkaatti. Duunee dachii jala dabarree barra numa jirra. Ati har'aas as deebitee waan kana godhuudhaaf waan kanarratti hirmichaa fudhachuudhaaf Fatiyaa akkasiin godha Fatiyaa kanaan godha bilbilaan daawwaltee biisiidhaan yaadachuu jirta. Garee ijaarrataniiti shiraan namarra duudhaaf hai saanni keetoo zakkoodhaa fi wanti addis numaatu hanqa jawaadee fi furmaatee mataa waliin dhawanii jireenya namaa laaqanii jireenya isaanii hawwa namni isinirra jiraatu xiqqishuma takka illee taatu namaa fura fudhachiisa xiqqishuma takka. Maali isin uummatni sammuu qulfii sammuun teessan duwwaadha. Diinama sammuun teessan akkanatti duwwaadha maaliif biyyaan har'a namni isin dhaadachaa fi jirtan kun intala dhalaatii bara. Isin dhiira taatanii akkamitti dhalaa dhalaadhaaf akkamitti dhaadachaa dhala haadha teessanii obboleettii teessanii jaartii teessanii jalaa qabdanis isin tanuma akka jalaa qabdanii sanii bara. Uummata siirii cubbuu yoo deemtu xiqqishuma takka illee namni walirraa hafuura fudhata xiqqishuma takka illee arra bareessin nama kana godhuu miti bara. Aboo qabu isii qabdanii hidhuu miti dhaggeeffadhu. Yaa xiyyaa dhaddee dhageessa abdii fi atis mee balbala safara naannoo isii san baadhaa dhaggeeffadhu waan isinirra dhufu ta'u arguuf jiraatan.
harkoof jiraatan amma dura namni takkaa dhugaadhaan walachisanne agartee miti achi ol kannee mootummatti harka ol kanneen jiru isin jedhee isin har'a intala dhalaa tuutanii bakka isin jiraattan isin laala dhageessanii muush isiidhiisa tabarana dalagaa baatan san guutuu dhageeffadhu qilleensa gubbaadhaan afaan beektan dhamaastanii nu baastan alhamdulillah rabbiin akka keessanii miti rabbiin isinii oliisi hunduma keenyaa oli tiisaan keenya ilkoon keenya rabbi khaliqa akka rabbiitiin arganii akka isin shirra yaaddanii fi akka isin fala garaagaraa namarra yaadaa turtaniin namni tokko kan isin jedhaa iddootu miti dhamaaftanii qilleensa kana gubbaadhaan nama galchuu kaayyoon ta'isan dhamaaftanii nama shaararratti baasuu siiriidhaan siirii deddeebitu isin uummata siirii sanii ta'e ati koo itti qishumallee isiniin kun hin yaaddanii furmaatee jawaadee yeroo garuu dhageeffata waan hundaa'u isin dhalaaf isin himtii dhalaa itti erga yoo fakkiyaan ifirraa dhorkuu dadhabde yoo furmaateen ifirraa dhorkuu dadhabde yeroo san isin galee furmaateenis nama akkanatti qabee beera keessan isinii miichee mijjeeru fakkiyaanis nama miichee isiniif mijjeeru isin dhiirti akkamitti dhalatti dhalaa akkana goone akkas goone akkana goone jettanii dhaadattaniif aboo isin biyya bittan moo akkamisa dura biyya bittan moo maaliif seetan yaa uummata zulmii deddeemtu hayee kana isa waa meeqa kaleeddan hayeegaa gurbaa jibbisiistanii biyya irraa baaftan kaanii fi kaan jidduu deemtanii waliin galaantanii waliin laayitan hanqayoo miti namni kan sodaata isanii caalgee isin jala jiraatu wallaahi najjaash wal arguu jiran seene wal arguudhaaf jiranna ati afaanii miti siif dhaadachuun immoo hin barbaachisu hojiidhaan seene wanni sii dhaadataniif wanni sitti harka babbalaniif hin jirtu garuu siifi addiis yoo waa kana keessa harka fudhachuu baattan taanaan tarkaanfii karaa barbaadamu walirra fudhachuudhaaf qophiidha. Bakkitti tana qofa yaada qabaadha. Bakkitti tana qofa sammuu keessatti himaa. Yaa uummata sammuu furrii yaadu. Aboo waan nuti taanee nu hubattan moo maal isin? Kaleessa wal gorsaa turre bara. Kaleessa maal waliin jechaa turre. Waan kana keessa harka fudhadhaa. Tana bartee dhiifama. Maal jechaan turre. As garagaltanii haadha ilmaan isii keessatti ol deebitee nagaan jiraattee ilmaan isii keessa teessee halkanii guyyaa booyu jirtu. Isoo imimmaan nu isiirraan qorin isoo gurbaan manaa bee isii biraattee haala kamirra jira isiinu irraa quban hin qabne arras garagaltanii isiidhaaf dhaalannaa godhu jirtan. Yaa uummata warra Yaman maa uummata rabbi mataa gubbaa gad ajjeese. Dhabama isin haa godhu yoo isin hin jennes abaarsa. Akkamitti isin waanuma kana keessaa xiqqishuma takkallee sammuun teessan isin dalaydee sammuun teessan isin. Way as garagaltanii har'a haadhaam zaatiin dhaadannaa godhu jirtan. Wallaahi dhaadannaa miti dhageeffadhu. Miila naannoo isii sanbaadha. Wal qunnamtiin ta'e yeroo san dhageessanii nututu biraa agartee qilleensa kanarraa jibbee qilleensarraa isiniif gale faluma keessanii siiruma keessanuu qilleensa kana gubbatti ilaaluuf jibbinee barkuu jibbinee warroonni biyya garaagaraa dawwalanii isin warri Yaman maali isin warri Yaman tokkumaatutu maqaa balleessu jira tokkumaatu warra Yaman guutuu walitti dhabee mataa waliin dha'u jira. Qilleensa kana warrumee waliif jibbineetu keessaa dhaabbachuudhaaf ani irratti hin deebi'u jeetiin ture yuutuba kiyyaa kan inaada namaatiif yuutuba kiyyaa agartee miti mokoranii yuutuba kiyyaa gubuudhaaf
tattaaffii godhaniitu yuutuuba kiyya irratti na deebise malee akkana yuutuuba kana irratti deebi'u haala warra yaman kanaan yuutuuba kana irratti hin deebi'ee viidiyoon isin waraaba jeetu iyyaanne isin galee maaliif nama nagee qabuutu ollaa fakkaata nama ollaan nagayaatu nagee argata nama ollaan nagee hin qabne nageenummaan nuti argannu nageenummaan nuti barbaannu hin jiru isoo obboleeyyan keenya rakkachaa jiranii isoo obboleettiin keenya mana keessaa mooyaa jirtu isoo adawwiin obboleettii keenya naannachuu jirtu akkami gachiisnee bulla nuti akkami gachiisnee bulla uummanni uummata zaalima uummata rabbiin sodaanne uummata addunyaa fi akhirratti garuu isaan kun jarri kun keessattuu Najjaash qoomii akkamii Najjaash maali gochi inni godhaa jiru kun haalli inni godhaa jiru kun akkamii isinii maal isinii fakkaata yaa hordoftoota kana kabajamtoota keenya taan achii dhalaatti erganii boochisan taan asii bilbilaan mana keessaa kan godhan mee ilmaan keessanii bar ilmaan isin dhaltanii bar ijoolleen harri isin dhaagataniif tun way bada kamu ittisumallee ni rabbiin sodaatanii ittisumallee mataa walirraa gadi hin qabatanii isin maali nama nu kofalchiistan addunyaa nu kofalchiistan maali Oromoo Yaman jedhanii namni halkanii guyyaa hirriba nuuf fudhanii rakkachaa jiran nama akkana boochisuu keessan mii maaliisin mii kan humna laallattu kan dhaadannoo guutuuf isin galee dhiirti dhiirumaa fi malee dhalaa fi miti har'a balloo tokko baatee moo baar biraa fageessitanii falatti gootanii manarraa baaftanii gaa dalagaa isaa jibbisiistanii jireenya isaa keessaa baaftanii har'aas garagaltaniiti isin haadha mana irratti miskiintitti nagaan ilmaan isii guddifachuudhaaf keessa taa'u jirtu irratti duula gaggeessuu barbaaddan duulli isin gaggeessitan kun insha Allah yeroo gabaabduu keessatti agartee miti waan isin yaaddan kana godha yeroo sanii walitti ichi ba'uun keenyas isin galee waan kana godhuun keenyas yeroo sanii ammoo taniin isiniif dhaabu abdii fi Najjaash dhaggeeffadhu nama silaa agartee namni baatoo gurraattii uffatanii silaa deemtanii irra isin wayyaa silaa baatoo gurraattii uffatanii deemtanii irra maqaa qabdanii arraan tana dhalaaf dhaadattanii dhala irratti wal bobbaasuu miti isinii galee san waan taateef isin ammoo arraas ta'e borus wanni isin godhu jirtan kun yeroo gabaabduu keessatti if jettanii irraa dhaabbachuu baannaan wal hubattiin teenya yeroo sanii akkasii gaafa agartee miti akka namatti as baatanii dirree baatanii jiraattan dirree baatanii deemtanuu agartee waa'ee keessan gaafasi har'a immoo hosuusa keessa deemaa uummata isoo ifuun ta'in iftaadhaati namatti as ba'a iftaadhaa nama fakkaataadhaa as ba'a uummata bineeyyii deddeemtu kanaafuu wal arguuf jiranna mee waan takka karaa sanirratti tattaaffii isinis fudhadhaa wal hubattiin yeroo san gabaabduu